Hayyee akkam jirtu maatiin chaanala keenya hortii keessanii guyyaarraa keemistirii kutaa 9 xumura boqonnaa lama kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Exersaayisiiwwan jiran mara isaanii kan waliin ilaallu ta'a. So akkuma asirraa mul'atu exercise 2.1 irraa kaafnee gaaffiiwwan ciccimoo ta'an jennee yaadnu hojjechuuf yaalla jira. So barnoota keenya guyyaa irratti sun darbiin dura chaanala keenya faara kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa, viidiyoo kana immoo like gochuu hin dagatinaa isiniin jennaan. So the first question is exercise 2.1 temperature conversion kan jedhu kana waliin ilaalla jira. So the first one is when the absolute temperature is 400 Kelvin, what is Fahrenheit temperature? So temperature of Kelvin in keenya 400 yoo ta'e Fahrenheit itti gaafa jijjiirru meeqa ta'a jedha. So akkuma barnoota keenya kanaan duraa keessatti baranne degree of Fahrenheit equal to 9/5 into degree of Kelvin in keenya meeqa nu kenname 400 kennuu kenname. So degree of Kelvin minus 273.15 into plus 32 ta'a jechuudha. So as keessatti formulaan kun degree of Fahrenheit gaafa barbaannu kanaan barbaanna jechuudha. So where in this case where f in keenya maal bakka bu'a? Degree of Fahrenheit dha. K in keenya K equal to 400. So K in keenya meeqa jechuudha sitti 400 nu laatame jechuudha. Kanaaf iyyuu salphaamatti maal goona? Degree of Fahrenheit equal to 9/5 into Kelvin minus 273.15 plus 32. 273 asitti maalidha? The conversion factors of Kelvin to Celsius jechuudha. Kelvin dha gara Celsius itti gaafa jijjiirru meeqa fayyada? 273 fayyadamna jechuudha. So in this case erga formula kana fayyadamne walqixanii ta'a 9/5 into Kelvin in keenya meeqa jechuudha? 400 hir'isuu 273 tuqa 1.5 cuftuu plus meeqa ta'a? 32 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu erga kan arganne booda walqixanii ta'a 9/5 into 400 irraa 273 gaafa hir'isnu meeqa arganna? 126 tuqa 85 arganna jechuudha. 85 into plus 32 arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu erga akkas goone walqixanii ta'a 9 hiruu 5 9 gaafa 5 hirtanii asitti 9 hiruu 5 meeqadha? baay'isuu 126 tuqa 8 5 meeqa arganna jechuudha? 228 tuqa 3 arganna jechuudha. Ida'u 32. So finally our answer is xumura irratti deebiin keenya meeqa ta'a? 260 tuqa 3 ta'a jechuudha. So the degree of Fahrenheit equal to degree of Fahrenheit in keenya meeqa ta'a jechuudha? Fahrenheit in keenya 260 tuqa 3 ta'a jechuudha. Fahrenheit is 260.33 ta'a jechuudha. So gaaffiin biraa yookaan immoo irra deddeebitanii hojjettanii argachuu dandeessu jechuudha. Cheekii gochuun dagatina. So deebiin keenya xumuraa kana ta'a jechuudha. The second equation is exercise 2.2.
So a piece of metal has a volume of 20.2 centimeter cube and a mass of 159 gram. So what is the density of the metal? Maal jedha gaaffiin kun immoo piece of metal wiring tokko volume isaa 20.2 centimeter cube yoo ta'e maasiin isaa immoo yookaan hangi isaa 159 giraamiidha. Kanaafiyyuu rukkini yookaan densitiin isaa meeqadha? So we know that the metal is manganese, iron or nickel, and these have density of 7.21 gram per centimeter cube, 7.87 gram per centimeter cube, and 8.90 gram per centimeter cube respectively. From which metal is the wire made? So gaaffiin kun immoo wire metaliin kun kamirraati akkan formite nu gaafata jechuudha. So as keessatti manganese meeqadha densitiin isaa 7.21dha. Ironiin immoo 7.87, nickeliin 8.90dha jechuudha. So volume nu kenname 20.2dha. So gaafa jennu our volume is equal to meeqadha jechuudha. Volume keenya 20.2 centimeter cube jechuudha. So kan biraa kan nu kenname maasiin keenya meeqadha? 159 giraamii jechuudha. So density gaafa jennu density equal to mass over volume jechuudha. So mass over volume. So as keessatti maasiin keenya nu kennameera. Meeqan nu kenname? 159 gram per 159 meeqaaf irra jechuudha? 20.2 centimeter cube dhaaf irra jechuudha. Centimeter cube. So erga kan arganne booda gaafa irru 159 gaafa 20 firru meeqa arganna? Deebii meeqa arganna? 7.87 arganna jechuudha. 8.7 gram per centimeter cube arganna jechuudha. So kanaaf iyyuu piece of metaliin keenya asitti maalirraati formite yookaan maalirraati uumame jechuudha. As maal a piece of metal has volume isaa 20.2dha. Maasiin isaa kanadha. Density isaa barbaadeen so kan manganese meeqadha? Density isaa 7.21. So kan nuun arganne immoo meeqadha? Deebiin keenya 7.87 gram per centimeter cube jechuudha. So kan iron immoo meeqadha? 7.87 giraamiidha. Kan nikelii 8.9 jechuudha. So wire metaliin keenya maalirraati formite jechuudha. Kanaafiyyuu so manganese wal qixa meeqadha manganese? 7.2 gram per centimeter cube dha. Ironiin keenya immoo meeqadha jechuudha? 7.87 gram per centimeter cube jechuudha. So nickeliin meeqadha jechuudha? 8.90 gram per centimeter cube jechuudha. So finally our metal wire or the piece deebii xumuraasaa gaafa keenyu kanaaf maalirraati formite jechuudha. It is made from iron metal, or it is made from iron jechuudha. So piece of metal wiring keenya maalirraati formite jechuudha. Manganeezismini, ironism, nickelismini iron irraati formite jechuudha. Sababni isaa volume keenya kuni fi maasiin keenya volume gaafa irru density nuun arganne meeqadha? 7.87 gram per centimeter cube arganne jechuudha. So
mangaaniziinii fi niikeliin immoo densitiin isaanii isa mini. Ayireniin immoo densitiin isaa meeqadha? 7.87 giraam seentimeetira kiibiidha. Kanaafiyyuu piece of metal wiring keenya maalirraati foorm ta'e jechuudha? Iron irraati foorm ta'e jechuudha. So the other question is exercise 2.3. Exercise 2.3 irraa kan fudhatamedha jechuudha kun immoo. Absolute uncertainty and the percentage uncertainty in single reading jedha. So use the given uncertainty to calculate the percentages of uncertainty in each of the following readings and report the results of measurements in terms of absolute uncertainty and percent uncertainty. So the first equation is a barometer reading of 723.5 torr and the absolute uncertainty is 0.1 torr. So first of all, percentages of uncertainty gaafa barbaadnu akkamitti arganna? Percentage of uncertainty equal to percentage of uncertainty equal to absolute uncertainty over measured value dhaan arganna jechuudha. Measured value. So formula kana yoomiyyuu yoo fayyadamne argachuu dandeenya jechuudha. So percentage of uncertainty gaafa barbaadnu maaliin arganna jedhe? Absolute uncertainty over measured value times 100 dhaan arganna jechuudha. Times 100. So gaaffii isa jalqabaa kana hojjenne yoo ilaalle the first equation maal jedha? A barometer reading of 723 jechuudha. So as keessatti percentage of uncertainty equal to maal ta'a jechuudha? Absolute measurement keenya meeqa jechuudha asitti 0.1 torr jechuudha. So 0.1 torr over measured value keenya immoo the barometer reading kan jedhu kun measured value keenya jechuudha. So meeqa dhamni 723.5 torr jechuudha. So baay'isuu 100. Kanaafiyyuu percentage of uncertainty kan jalqabaa akkamiin arganna jechuudha? Percentage of uncertainty equal to always absolute uncertainty over measured value times 100 jechuudha. So gaaffii jalqabaa kanarratti 723 maalidha? Measured value yookaan kan ofii keenya nuun safarreedha. Absolute uncertainty isaa immoo meeqadha? 0.1 torr jechuudha. So as keessatti maal wal godha? Torriidhaan gaafa godhu 0.1 723 hirree deebine 100 baay'ina jechuudha. Achi booda meeqa arganna? The final answer is 0.0138% arganna jechuudha. 0.013% arganna jechuudha. So deebiin keenya jalqabaa kana ta'a jechuudha. So inni taanu B'n 2.7 gram of void on top loading balance and the absolute uncertainty is 0.05 gram. So kunis akkuma isa sanatti hojjenna jechuudha. Percentage of uncertainty equal to absolute uncertainty over measured value jechuudha. Over measured value. So as keessatti measured value keenya immoo measured value times 100 jechuudha. Times 100. So as keessatti absolute value keenya meeqadha jechuudha? 0.05 gram jechuudha. Asitti akkuma nuu kennameeru absolute uncertainty keenya meeqadha? 0.05 gram jechuudha. 5 gram divided by meeqa afirra 2.2 kan nuun safarre immoo 2.75 gram jechuudha. Times 100.
So achi booda giraamiidhaan bada gaafa kana waliif hirreen meeqa arganna jechuudha 1.82% arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu the final answer is deebiin keenya xumuraa kan B 1.82 ta'a jechuudha. So isa caarra jiru kanas akkasumaan hojjenna jechuudha. Akkam goona percentages of uncertainty, percentages of akkuma achi jalqaba irratti hojjetaa turre percentages of uncertainty equal to absolute uncertainty over measured value times 100 jechuudha. So as keessatti absolute uncertainty keenya meeqadha? 0.0002 gram jechuudha. Over measured value keenya immoo 2.7413 gram jechuudha. So times 100. Kana booda mee maal arganna? Gaafa walii fi hirree jennu giraamiidhaan bada jechuudha. So deebiin keenya xumuraa 0.0073 ta'a jechuudha. 73% ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffii biraa haaluma kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Yoomiyyuu kan isin dagachuu hin qabne formulaan dagatamuu hin qabne kana jechuudha. Formulaan percentages of uncertainty equal to absolute uncertainty over measured value times 100. So as keessatti percentages of uncertainty gaafa hojjennu absolute uncertainty jechuun isa sirrii isaadha. Absolute isa sirrii isaadha jechuudha. Measured value immoo kan ofii keenya safarru jechuudha. Fakkeenyaaf barataan garaagaraa kan inni safaru measured value jedhama. Absolute uncertainty constant yookaan actually isaa isa sirrii isaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo kamiyyuu percentages of uncertainty gaafa hojjennu maal goona? Percentages of uncertainty wal qixanii ta'a. Absolute yookaan kanaan dura uncertainty isa sirrii irra fuuneetu isa kamiif irra jechuudha. Measured value yookaan isa ofii keenya safarree firreetu dhibbaan baay'isna jechuudha. Achi booda maal arganna? Percentages of uncertainty keenya ni arganna jechuudha. So kanarra deebitanii lakkoofsa jijjiirtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So gaaffii nurra exercise 2.4 So the first question is a 2-carat diamond has a mass of 400 milligram. When jewelry repeatedly weighed a 2-carat diamond, he obtained measurements of 450 milligram and 459 milligram and 463 milligram. So where the jewelry's measurement is accurate or where they precise. So diamondii kaaraatii lama maasii isaa yookaan hangi isaa 400 miligiraamii kan ta'e irra deddeebii yoo safarame nama garaagaraadha yeroo safaramu inni tokko meeqa argate miligiraama 450 meejor godhe jechuudha. Inni taan immoo 459 miligiraamii meejor godhe. Inni sadaffaan 463 giraamii miligiraamii meejor godhe jechuudha. So as keessatti eessatti accurate isaa eessatti immoo precise akka inni ta'u waliin ilaallata. So jalqabaan actual mass of 2 carat of diamond meeqadha jechuudha. Of 2 carat of diamond keenya meeqanya 400 milligram jechuudha. Is 400 milligram. So achi booda jewelry measurement isaan keenya moo kan isaan safaramanii meeqadha? Jewelry kan isaan safaraman jechuudha. Jewelry measurement meeqadha? Inni tokko 450 mg dha. Inni tokko 459 mg. Akkasumallee inni tokko immoo 463 mg jechuudha. So erga kana safarree booda accuracy dha moo
precision yookaan precise dha kan jiru waliin ilaalla jechuudha. So accuracy jechuuf it is not accuracy because the deviate from the actual mass is greater than higher jechuudha. Maaltu gaafa inni safarame kana 450 459 463 kana walitti daane sadiif gaafa irru lakkoofsa nuun argannu higher than actual mass keenya jechuudha. Actual mass keenya 400 milligramii wanta ta'eef so it is not accuracy. Accuracy miti jechuudha. Accuracy jalatti the measurement is not accuracy. The measurement is not accuracy because the which is lakkoofsi nuun arganne sun higher than actual mass jechuudha. So the measurement is not accuracy because not accuracy because the number of actual masses is smaller than what? Smaller than divides or lakkoofsa nuun divide goone sanaati gadidha jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha? Dhibba the average measuring keenya meeqa jechuudha? The average measure is 457 tuqa 3 milligramii arganna jechuudha. Lakkoofsa kana eessa arganne? 459 463 walitti daanee sadiif gaafa hirru meeqa arganna? 457 tuqa 3 milligramii arganna jechuudha. So as keessatti actual mass keenya immoo meeqadha? 400 milligramii jechuudha. Kanaaf iyyuu average measuring keenya actual mass keenya sababa caaluu fi maal ta'a jechuudha? Accuracy miti jechuudha. Kanaaf iyyuu deebiin keenya maal jechuudha? Precision immoo ta'uusaa yeroo laallu precision ta'uusaa gaafa laallu it is precision. It is precise because sababa maalidha? Precise kan ta'u precise because it is close to each other because walitti dhiyaatu jechuudha. Lakkoofsi nun safarree fi hangisaa nuti kana yookaan kanaan dura actual mass keenyaa fi kan nun safarree walitti wanta siqanii fi maalidha jechuudha? Precision dha jechuudha. Because the range meeqa gidduudha? 463 fi meeqa gidduudha? 450 gidduudha jechuudha. So range isaa kana gidduu wanta ta'eefi deebiin keenya maalidha jechuudha? Precision dha. So this question is it is good what? Good or it is indicating good precision jechuudha. Or is good precise precision. Kanaaf iyyuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Precision dha jechuudha. Sababni isaa maalifidha? Lakkoofsi nuun arganne asirratti accuracy kan inni hin taanee fi lakkoofsa nuun safarree kana measure goone kana sadansaa walitti daanee sadiif gaafa hirru maal ta'a jechuudha? Lakkoofsi nuun arganne inni kuni 457 tuqa 3 milligramii nuun arganne kuni actually mass keenya yookaan immoo 400 milligramii kana wanta caaluu fi accuracy miti jechuudha. Maaliif accuracy jechuun accurate wanta sirrii ta'edha. So irra darbachuudha lakkoofsi kun. So asitti maalidha? Precision dha jechuudha. It is precise because to close charger jechuudha yookaan walitti siqoodha. Maaliif 463 450 range isaa kana lamaan gidduu wanta ta'eef maal ta'uu danda'a jechuudha? It is good precision jechuudha. So below can a single copper penny was tested 3 times to determine its composition. So the first analysis gave composition is 93.2% of zinc and 2.8% of copper. The second gave 92.9% zinc and lakkoofsa kana mul'atan asirratti kana safaran jechuudha. So actual composition of penny is 97.2%
6% zinkiidha akkasumallee kan copper immoo 2.4% jechuudha. So accuracy immoo precise dha kan jiru kana waliin ilaalla jechuudha. So as keessatti maalidha actual penny meeqa jechuudha. Penny is 97.6 jechuudha. 97.6% jechuudha. So kan copper immoo copper actual copper immoo meeqadha 2.4 jechuudha. Is 2.4% jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffiin kun precise dha maalidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So first accuracy akka inni ta'e waliin ilaalla jechuudha. So it is the actual composition of penny is 97. So it is not accuracy because gaafa walitti daanu ilaalee lakkoofsa asirratti kennaman kana 93.2% kan zinkii kana hunda isaa gaafa ilaallu jalqaba irratti accuracy ta'uu isaa. So first calculate measurements of penny. Kan penny gaafa walitti daanu sadansaa walitti daanee sadiif gaafa irru meeqa arganna jechuudha. Sadansaa walitti daana jechuudha. Warra kan walitti daana 93.2%, 92.9% fi 93.5% gaafa argannu. So average isaa adda baafna jechuudha. Kanaaf iyyuu 93.2 plus 92.9 plus 93.5 achi booda meeqa irra divided by 3 sadii irra jechuudha. So deebiin keenya meeqa ta'a 93.2% ta'a jechuudha. Percentii ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu accuracy miti jechuudha. Kan maalidha kun kan pennyidha. So kan copperii gaafa idaanu immoo copperii gaafa idaanu 2.8 plus 3.1 plus kan biraa meeqadha 2.5 jechuudha. So sadiif gaafa irru isas idaanee waliif sadiif gaafa irru meeqa arganna kan copperii immoo meeqa arganna 2.8 arganna jechuudha. 2.8% arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu kan actual copperii percentii isaa meeqa 2.4 dha. Kan nuti arganne immoo 2.8 jechuudha. Kanaaf hin caala jechuudha. Kani penny yoo ilaalle immoo actualiin keenya meeqa 97 kan nuti arganne 93.2. Kanaaf iyyuu asitti kan penny inni nuti arganne xiqqaadha. Inni actualiin isaa guddaadha. Kanaaf iyyuu wal jala darbaadha jechuudha. So as keessatti gaafa ta'ee jedhu maal ta'a deebiin keenya accuracy miti jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha. Precision immoo akka inni ta'e hojjennee ilaalla jechuudha. Precision akka ta'e hojjennee ilaalla jechuudha. So precision ta'uusaa gaafa hojjennee ilaallu akkamitti adda baafna precision immoo precision miti kan jedhu immoo lakkoofsi asitti nu laatame kun hundisaa gaafa fuunee zinkii composition yookaan average isaa ilaalla. Average yookaan lakkoofsi kan penny yoo fudhanne ilaalla. Fakkeenyaaf penny average isaa meeqaaf meeqa gidduudha. Penny range isaa meeqadha jechuudha. 93.5 up to 93.5 haga 92.9 jechuudha. Tuqaa 9. Kanaaf iyyuu range isaa meeqa jechuudha? Duwwaa tuqaa 6 jechuudha. So range isaa meeqadha? Duwwaa tuqaa 6 jechuudha. Kan copperii fudhannee yoo ilaalle range isaa meeqadha? 3.1 fi meeqa gidduudha? 2.5 gidduudha jechuudha. Kanaaf iyyuu range isaa meeqadha jechuudha? Innis
duwwaa tuqaa ja'a jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffiin ba'aa kuni walumaa gala maalidha? It is what? Neither created, neither accurate, nor good what? Good or very precise. Kanaafiyyuu walumaa gala maal jechuudha? Gaaffii biin kuni accuracy miti, precise miti jechuudha. Akka ta'e garuu maalitti siqa? Precisionitti siqa jechuudha. Akka ta'e gaaffiin kun precise'itti siqa jechuudha. Sababni isaa reenjiin isaa haga ta'e sababa walitti dhiyaatuu fi deebiin kanaa haga ta'e maalidha? Precisionidha jechuudha. So walumaa gala gaaffiin kun it is neither accurate nor very precise. Accurate tasumayyuu ni garuu haga ta'e preciseidha jechuudha. So gaaffiiwwan warra kaan hafe immoo yookaan immoo xumura boqonnaa lama irratti gaaffiiwwan warra hafan Telegram channel keenya irratti argachuu dandeessu. Linkii Telegramii keenyaa yookaan kan ittiin seentanii argattan descriptionii yookaan viidiyoo kana jalaatti argachuu dandeessu. Achi jala seentanii gaaffii waan barbaadan gaafachuun akkasumallee xumura boqonnaa warra kaanii achirratti hojjannoo wanta lakkisnuuf Telegram channel keenya illee achumarraan join gochuu hin dagatinaa. Galatooma.